Tole akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota maatii YouTube channel Generation Success. Akkam jirtu ani nagaa kooti nagaan waaqayyo lafa jirtanitti isiniif abaayyetu. Egaa akkuma beekamu yeroo dhiyoositti karaa toora YouTube channel Generation Success kan jedhu yookaan immoo YouTube channel official kiyyaatiin barnoota waliin eegallee jirra. Keessumaa barnoota general physics akkasumas immoo general mathematics waliin barachuu eegallee jirra jechuudha. Kanaaf namoonni toora YouTube channel Generation Success kan jedhuuf haaraa taatan yeroo jalqabaatiif gara toora YouTube channel keenya warri dhufaa jirtan toora YouTube channel keenya subscribe godhaa akkasumas immoo like share godhaa hiriyoota keessaniif illee qoodaa waliin irraa barachaa waliin wal guddisaa adeemna jechuudha. Egaa garuu agammaatti haalli jiru baay'ee gama subscribe biitiin haalli jiru abdii namaaf laatu. Maaliif akka ta'e sababni isaa naaf hin galu garuu namoonni baay'een telegiraamii bonanzaa keessa warri jirtan giruuppii san keessa xiqqaate namoota gara nama 500 oliiti hanga kun iyyuu subscribe gootanii subscribing sila naannoo 500 ol ta'uu qabaa jechuudha. Garuu agammaatti nama 30 qofa subscribe godhee maaliif akka ta'e naaf hin galle. Waan fooyya'uu qabu waan fooyyessaa deemna. Commentii naaf kennaa. Barnootas immoo akkuma telegram irratti isiniif dhoobe koorsiiwwan generaalii qofaatu hin taane koorsiiwwan adda addaa jechuun waggaa lammaffaa sadaffaa arfaffaa barattoota barachaa jirtaniif illee hojjechuun ni danda'ama. Koorsii akkasii nuuf hojjetamu yoo jettan keessumaa koorsiiwwan fiiziksii maaliif maajariin koo fiiziksiidha maanarii immoo mathemaatiksis sin gargaaruu ni danda'a. Akkasumas immoo biratti dabalata warreen akka kompiitaraallee kompiitar saayinsii akkaataatti fayyadamtan waan akkasii waan tokkollee asirraan barachuun ni danda'ama. Akkasumas immoo warreen exit exaamii fudhachuuf qophooftan gaaffilee exit exaamiif isin qopheessan hojjechuu dandeenya. Dabalataan immoo warreen akka researchidhaaf illee waan fayyadu namoonni barbaadan sanallee hojjechuu dandeenya. Walumaa galatti egaa toora YouTube channel keenya kiyyaa subscribe gochuudhaan maatii ta'aa waliin yaada jiru hundumaa wal jijjiirree yoo wal hubannaa wal faana deemne waan baay'ee hojjechuu dandeenyan isiniin jedha. Asumaan subscribe gochuun dagatina. Egaa guyyaa har'aa wanti waliin ilaallu koorsi general physics baay'inaan hojjechaa jirra. Maaliif gaaffin namoota baay'ees general physics sirriitti nuuf hojjetamu jechaa jirtu. Keessumaa chapter 2 chapter 3 baay'ee xiyyeeffatanii nuuf hojjetamu jechaa jirtu. Egaa chapter 2 fixuudhaaf paartii tokko naafte. By the way YouTube kiyya gaggabaabsanii isiniif dhiyeessaara. Sababni isaa yoo dheerate yaadni namaa confuse ta'a. Maaliif physics qabiyyee masaa hubachuun bal'aadha waan ta'eef sararri tokko ittiin qabiyyee baay'ee qabdi. Kanaaf sana hubachuudhaaf waan nama rakkisuuf jedheen gaggabaabsee isiniif dhiyeessaa jira. Gaaffilee adda addaa hojjenna jedhee yaada isinii kaaseen ture yeroo darbee. Egaa isinis sanumarra dhaabbachuudhaan gaaffilee dhuma boqonnaaf akka nuuf hojjettan namoonni jettanis jirtu. Kanaaf egaa har'a sanumarra dhaabbadheen gaaffilee dhuma boqonnaa lammaffaarra jiran hojjenna jechuudha waliini. Sababa isaan dheerataniifis gaaffii 5 qaba 5 keessaa 3 qofaan hojjedhee 2 immoo boru yookaan iftaanan isiniif hojjedhee gadhiisa jechuudha. Maaliif gaaffii tokkicha sana hojjechuun slaayidii 4-5 fixuu danda'a. Ani immoo amma danda'ametti gaggabaabseen bifa gabaabaa ta'een garuu konseptii isaa immoo afaan hin bal'iseen isinii ibsa jechuudha. Walumaa galatti gaaffii boqonnaa lammaffaa dhuma xumura exercise chapter 2 irra kan jiru. Gaaffii tokkoffaa waliin ilaalla. Gaaffii tokkoffaan a fish is swimming in horizontal plane as velocity initial velocity 4 in the air plus j meter per second at point in the ocean relative to certain rocks is r initially composition in sun initial 10I minus 4j meter. After the fish swims with constant acceleration for 20 seconds, its velocity is v final equal to 20I minus 5j meter per second. A. Find the acceleration of the fish. B. If the fish maintains this constant acceleration, where is it at t to 25 seconds? Egaa asirratti wanti nu beekuudha qabnu kennamaan keenya maali barbaadamaan maali? Jalqaba kennamaa initial velocity qurxummii sanaa ni qabna. Initial velocity
two dimension ivj dha. Kanaaf component isa ij jennee dabaafna. Positioning isaas yookaan immoo displacement isaas r initial isaa ni qabna 10i minus 4j meetiriin alatti ba'uun shi 10i is meetiriidhaan minus 4j is meetiriidhaan jiraachuu isaa agarsiisa. Yeroo nuuf kenname daqiiqaa 20 v final insa 20i minus 5j meter per second qabna. Sanaa booda gaa irratti kan nu gaafate find the acceleration of the fish. Acceleration qurxummii sanaa nu gaafate yookaan immoo guula qurxummii sanaa nu gaafate baarratti immoo if the fish maintains this constant acceleration where is it at t 25 second. Arri nu gaafate inni baarra arri finally jechuu dandeenya. Yookaan immoo position isaa finally at t 25 second irratti maal ta'a kan jedhu nu gaafate. Egaa kallattumaan kennamaa keenya erga dabaafannee barbaadamaa darga baafannee gara formulaatti seenna. Solution r kan jiru acceleration barbaaduudhaaf what is acceleration? Acceleration is v final minus v initial over t. Change in velocity over time jechuudha. V final minus v initial over t. Kanaaf v final qabna, v initial qabna, time qabna. Kallattumaan bakka buusnee furuu jechuudha. V final meeqa? 20i minus 5j ماشي v final finne minus v initial immoo 4i plus j meter per second over timing keenya 20 second. Sanaa booda egaa asitti of eeggannoo guddaa kan gochuudha qabdan komponentii gaafa qaban walitti hidhuu yookaan walirraa hir'isuu kan dandeenyu komponentii wal fakkaatan qofaadha. Yoo komponentii wal hin fakkaanne walitti hidhuu yookaan walirraa hir'isuu hin dandeenyu. Kanaaf I irratti daana yookaan I irraa hir'isna, J's J irratti daana yookaan immoo J irraa hir'isna. Keenis yoo jiraate keen akkasuma. Kanaaf gaasitti 20i minus 4i 16i plus minus in plus that minus 5 minus 1 jira coefficient J 1 dha. Kanaaf minus 5 minus 1 sorry plus in jedhe sitti minus dha minus 6 minus 5 minus 1 minus 6 minus 6 kanaafu maal ta'a jechuudha minus 6i minus 6j meter per second square over 20 acceleration waan ta'eef meter per second square ta'a. Meter per second waan jiruuf meter per second square ta'a accelerationin. Kanaaf finally dhumarratti maal jechuu dandeenya 16i over 20 meter per second square minus 6j over 20 meter per second square meters per second square. Kuda jajala digdama ufitan 0.8 jechuu dandeessu. Kanaaf 0.8 meter per second square in the I minus jala digdama immoo 0.3 in the j meter per second. Direction in the j bifa sanaan ka'uu dandeessu ufitan akkuma jirutti dhiisuu dandeessu. Barratti kan nuti gaafatamne here we are asked to find r final position isaa barbaanne. Sababni isaa maal jedha gaaffiinsa ol deebi'aa ilaala slide jalqaba irratti if the fish maintains this constant acceleration where is it at t 25 per second. Where is it gaafa jedhu fageenya kamirratti yookaan immoo displacement isaa meeqa taasisa jedhu position isaa nu gaafate. Position irratti qurxummiin sun argamuu danda'u gaafa t 25 second ta'uu jechuudha. Kanaaf egaa kan nu beekuudha qabnu yeroo akkasii maal fayyadamna formula 5 equations of motion jira suuvaat kan jennu 5 equations of motion chapter 2 irratti jalqaba irratti ilaaltan 5 equations of motions are there. V finalin V initial plus acceleration times t jedhe r finalin immoo r initial plus V initial times t plus half of acceleration times t square. So amma r finalin keenya ka component lama qaba I fi j. Kanaaf salphifachuudhaaf maal goona I fi j kophaatti barbaaduu dandeenya nuti. R final for the I component yookaan immoo component I tiif equal to r initial in the I component plus V initial in the I component plus times t plus half of a in the I component t square. እሺ amma
kennama nuuf kenname keessa r initial in the I component in some 10 meter ida 10 meter plus imasa jalqabaa jechuudha laasa kana isa r 10 in the I minus 4 je kan jedhu r finally jedha r initially jensa 4 meter ida r initially I insa 10 meter ida sanifu gaafa bakka bu'u 10 meter plus 4 meter per second times 25 second in the I 4 meter per second in gumal v initial in the I for I component ida v initial for I component ida 25 second mo bakka t tiga tin kenya yero 25 second ta barbaada jirra wanta if plus half of a initial mo 0.8 meter per second square yokon mo kuda jaajila digdama meter per second square for I component echonde sum 25 second square t square wanyetu 25 second square kanaf kana calculator fayyadamtani yo walitti idata meeqa argattu 360 meter in the I direction meter 360 I component idhaaf argattu jechuudha I component inni tan r final for j minus 4 meter in the j jechuun r initial for j direction yookaan immoo j direction idhaaf r initial yookaan immoo position initial qulxummii sana minus 4 meter ida 1 meter per second times 25 second joule velocity coefficient j qofa jedha waan ta'eef coefficient isa 1 ida kanaaf 25 second immoo time keenya 1/2 minus 0.3 meter s square jettu immoo minus 6/20 jettu sana minus 6/20 component acceleration jechuudha j dhaaf 25 second square waliigalasa minus 72.75 meter j dhumarratti ga finally at t is equal to 25 second r finally maal jechuu dandeenya 360 meter direction I irrasu 72.75 meter direction j amma bakka tokkotti contract yoo goone jechuu kanaaf ga walumaa galatti yeroo timing keenya 25 second ta'u final positioning qurxummii sana component idhaan gaafa keenyu 360 meter component I irrasu 72.75 meter component j bifa kanaan keenya jechuudha inni kabro gaafi lammaffaan a projectile is fired in such a way that its horizontal range is equal to 3 times its maximum height. What is the angle of projection? Gaafi lammaffaan kan inni jedhu projectile tokko horizontal range insa yookaan immoo gara qilleensaatti gaafa gadhiifamu horizontal range insa 3 times its maximum height. Sadi baay'isu maximum height ta'a yookaan immoo hojjaa ta'a. Yeroo kana what is angle of projection yookaan immoo angle in projection of projectile sana meeqa ta'a yookaan immoo maal ta'a isa jedhu nu gaafata. Egaa kana gara solution isaatti dhufuudhaaf jalqaba maximum height formulaan isaa maal fakkaata range formulaan isaa maal fakkaata jennee adda baasuu nu gaafata. Maximum height jechuun v initial square sin square of theta over 2g dha. Kun maximum height gara jalqaba duuba deebitanii ga formula projectile motion keessa seentanii formulaan height maal fakkaata range maal fakkaata time of flight maal fakkaata time in air maal fakkaata horizontal range vertical range maal isa kana achi keessa adda baafattu. Anasitti isa deebii qofaaf itti fayyadamnu fudhadhe. Kanaaf heightiin v initial square sin square theta over 2g range immoo v initial square sin of 2 theta over g. Inni jalqaba sin square theta dha range dhaaf immoo sin of 2 theta dha. Jechuun sin of theta plus theta jechuu dandeessu. So that range maal jechuudha 3h inni 3h is equal to r jechuun 3h h kana sadiin baay'isa 3 v initial square sin square theta over 2g is equal to v initial square sin of 2 theta over g. Yeroo kana warra gamaa gamana jiran yoo waliin balleessine maal arganna g dhaan bada v initial square dhaan bada maaltu nuuf 3 over 2 sin square theta qixxeeta sin 2 theta 3 over 2 sin square theta qixxeeta sin 2 theta qofaan nuuf sin 2 theta kana jechuun maal jechuudha 2 over 3 sin square theta over sin 2 theta faana wal qixxeeta jechuudha. Kuni mathematics waan derive gochuun isin irraa eegamudha.
kanaaf 2 over 3 qixxeeta sin square theta over sin 2 theta qixxeeta tan theta over 2 tan theta over 2 isa kana sirriitti derive gochuu danda'uu qabdu yookaan immoo kana eessa argattu kana physics caalmaa kana maal keessa argattu mathematics irra argattu basic trigonometric identity basic properties of trigonometric identity kan jedhu achirra argattu I think calculus 1 haa ta'u calculus 2 yookaan immoo applied 1 applied 2 mathematics isan achirra argachuu dandeessu fayyadamu immoo internet irra search godhanii property wonsa argachuu dandeessu mathematics irra akkamitti proofin kana akka dhufe anama proofin sinii godhe waan jedhe yeroo dheeraa gaafata yeroo dheeraa barbaada saniifu gara proofisaan dhaanneen proofisa mathematics dubbisa achirra argattu sanii booda 2 over 3 qixxeeta tan theta over 2 kan jedhu cross fayyadamne tan theta 4 over 3 dha kan barbaannu angle theta theta immoo tan inverse of 4 over 3 53.1 degree dha isa kana scientific calculator fayyadamtanii argattu garuu kun obvious dha waan namni duukaatti beekudha garuu yoo tan inverse of 4 over 3 kun waan biraa ta'e scientific calculator fayyadamtu kanumas immoo dhuguma hin ta'aman ta'u kan jedhu scientific calculator fayyadamaati cheekii godha kanaaf egaa inni guddaan isin asirraa kan qabachuudha qabda yaada isaati deebii isaa amma 53.1 ta'uu sana ton taane yaada isaa konseptii isaa maalan hubadhe keessaa gaaffii na gaafatame irra dhaabbadhe maalan hubadhe 3 times kan jedhu sana amma 5 times yoo immoo 5 times yoo akkamittan hojjedhaa 2 times yoo akkamittan hojjedhaa 6 times yoo akkamittan hojjedhaa yoo half jedhees akkamittiin hojjedhaa isa jedhugaa sintu gaaffiitti baasee of gaafata isa sinifan dhiisa gaaffii sadaffaan two projectiles are surrounded with the same initial velocity one at the angle theta and the other at the angle of 90 degree minus theta inna sadaffaan projectile onni lama initial velocity yookaan immoo velocity jalqabaa wal fakkaataa qabaatanii wal faana yoo gadhiifaman inni tokko angle theta degree dhaan inni tokko immoo angle 90 degree minus theta dhaan arratti kan inni nu gaafate can both projectiles strike the ground at the same distance from the projection point can both projectiles projectile lama yeroo wal fakkaataatti fageenya wal fakkaataadhaan strike at the same distance yeroo miti yeroo baarratti nu gaafate can both projectiles strike the ground at the same distance from the projection point irraa yookaan immoo point irraa project ta'an irraa projectile lama yeroo fageenya wal fakkaataatti dachee qaqqabuu ni danda'u jedha deebisaa eeyyee laakki jechuudhaaf hojjennee ergachuu qabna baarratti immoo can both projectiles be in air for the same time interval projectile kun lama qilleensarra time interval wal fakkaataadhaan turuu ni danda'u jedha kanaaf kanaga laakki jennee deebisuudhaaf mathematically proof gochuu qabna callisnee afaaniin eeyyee laakkiyoonni what is our evidence ragaan keenya maali kanaaf mathematically proof yoo goone we are fine yoo proof gochuu dandeenye immoo deebiin keenya gaa dogoggora ta'uu mala jechuudha deebinsaa heat is different for both the time in air are different for both jarreen lachuu yeroo wal fakkaataatti fageenya wal fakkaataadhaan dachee qaqqabuu hin danda'anii akkasumas immoo time interval yookaan immoo interval yeroo wal fakkaataatiin qilleensa irra turuu hin danda'an isa kana mathematically sagaa proof gochuu qabna let we check mathematically let the initial velocity for both projectiles is u initial velocity projectile lamaanii u dha jennee fudhanne also we assume that their range is the same range isaanii wal qixa jennee tilmaamnu kan jechuun range projectile 1 wal qixa range projectile 2 r1 u square sin 2 theta over g r2 u square sin of bakka theta ga 90 degree minus theta over g kan isa lammaffaa 90 degree minus theta round f equal to u square sin of 180 degree minus 2 theta over g inni kun hariiroon kun akkamitti dhufee akkamittiin sin of 2 of 90 degree minus theta over g kun 2
keessa galchine utti rabsine maal ta'a 180 minus 2 theta over g ta'a. Garuu immoo kan nu beekuudha qabnu sin of 180 degree minus theta qixxeeta sin of theta ta'a. Sin of theta ta'a. Sababni isaa maaliif sin of 180 degree 0 dha. 0 dha. Sin of minus theta hin jettu kun immoo sin of theta taati. Sababni isaa asitti sirriitti wanti naan galle tokko waan sin of cosine even function fi odd function jira. Even function fi odd function kana jechuun f of negative x is equal to f of x. Yeroo akkas ta'u f of x in even ida jechuudha. F of minus x in qixxeeta f of x taana f of x in even ida. F of minus x is equal to minus f of x in taanaan immoo odd dha. Odd dha. Kanaaf asitti konseptii sanadha. Sana mathematics ilaaltu. Mathematics property one asirra jira hundi isaanii property one asitti trigonometric wal qabatan hundi isaanii physics yoo ta'an mathematics kanaaf mathematics irra ilaaltu jechuudha kan jechuun bal'ina waa'ee waan kana sirriitti digest gochuu barbaadan mathematics dubbisa kanaan isin gorsa. Kanaaf arrituun keenya maal ta'a u square sin 2 theta over g ta'a jechuudha. Sin 2 theta over g. Now the height in air for the first projectile become h1 u square sin square theta over 2g. The height in the air for the second projectile in mo h2 u square sin square of 90 degree minus theta over 2g. Sin of 90 degree minus theta cos of theta. Actually, sin of 90 degree minus theta cos of theta sin of 180 degree minus theta sin of theta isa kana ga mathematics irra proof gootu. So h2 maal ta'a u square cos square of theta over 2g. Kanaaf egaa h1 in u square sin square theta over 2g, h2 u square cos square theta over 2g. Garaagarummaan isaanii sin square fi cos square dha. Cos square kanaaf h2 fi h1 garaagaraa jechuudha. h2 fi h1 gargari. Egaa conclusionin keenya maal ta'a? Projectileonni lamaan distaansii wal fakkaataadhaan dachee qaqqabuu hin danda'u yookaan immoo yeroo distaansii wal fakkaataa yookaan fageenya wal fakkaataadhaan deebi'anii gara dacheetti dhufanii dachee irra qubachuu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf h1 fi h2 differentidha jechuudha. Inni taanu time dha. The time in air is given by t 2 u sin theta over g. T walii galaatiin kun. So t1 twice of u sin theta over g. Sababni isaa projectile jalqabaa angle theta faana dhawaan jedhuuf. Inni lammaffaan immoo t2 2u sin of 90 degree minus theta. Sin of 90 degree minus theta immoo cos theta dhawaan jenneef 2u cos theta over g. Kanaaf asittis maan t1 fi t2 different dha. Kanaaf projectileonni lamaan time interval wal fakkaataadhaan qilleensa irra turuu hin danda'anii jechuudha. Conclusionin isaa walumaa galatti egaa gaaffilee kana sadan kana fakkaata lala sababa inni dhedheeratuuf amma danda'amettanii nan gaggabaabseeyyuu malee otoon step isaa hunda ishii tokko tokko nan deemadhee yoo xiqqaate gara slaayidii 20 olii fudhata. Hunda isaa piruufii gochaa tokko tokko natotti deemne. Garuu immoo advice inni isinii kennu waa'ee trigonometry kana sirriitti waa'ee isaa baruu yoo barbaadan mathematics ilaala. Mathematics dubbisaa kun immoo internet irra properties of trigonometric identities kan jedhu properties of trigonometric functions kan jedhu download godhaatii dubbisa kun gorsa inni isiniif laadudha. Egaa walumaa galatti gaaffileen nuti har'aaf ilaalle kana fakkaata. Gaaffilee lamaan aftees immoo guyyaa tokko kan lamaa booda isin biraan hangaa obsaan na eegaan isiniin jedha. Dhuma irratti gaa wanti isiniin jedhu kanumaan jalqaba isiniin jedhe adaraa jabeessanii isinitti himaa toora YouTube channelii kiyya Generation Success kan jedhu subscribe godha. Namoonni baay'een Generation Success kan jedhu hedduu nutti ta'ee walii isaa wallaallee namni jedhu jira. Jalqabuma yeroo YouTube kana bantanii dubbisaa jirtan subscribe ishii jettu tuqaatii subscribe godhaan isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif qooduun dagatinaa
barnoonni barnoota gaarii isiniif haa ta'u. Har'aaf barnoota keenyaa asuma irratti dhaabnaa yeroo deebinu hanga wal arginutti nagaa ta'aa nagaan tura.